Seenaan Oromoo lafarraa buqqa'uu fi sirni Oromoo lafarraa buqqisu darbeera jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Adaanaa Takla Goorgis Yaldoo. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti mariin hawaasaa haala yeroo mata duree namoomaa fi misoomni calaqqee paartii badhaadhinaati jedhuun kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin mariin taasifameera. Marii kanaan injifannoowwan gurguddoo akka magaalaa naannoo fi biyyatti hojjetamaa jiran dhalootatti abdii kan horan, kabaja biyyaa kan dabalanii fi seenaa biyya keenyaa kan haaromsaa jiran ta'uu kan kaasan obbo Adaanaan qaamolee olola garaagaraatiin misooma kana gufachiisuuf socho'anii fi ololaniin hojiileen misoomaa seenaa biyya keenyaa jijjiiran gufatu akka hin dandeenye ibsani. Projektiin buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftutti ijaaramaa jiru akka kanaan duraatti Oromoo lafarraa buqqisee osoo hin taane qoratamee qotee bulaa kennaaf lafaa fi mana qofa osoo hin taane iddoon daldalaa ammayyaawaan ijaaramee jireenya isaanii hiyyummaa fi gadadoo kaleessaa keessaa baasuun jiruu isaanii fooyyessuu carraa hojii bal'aa naannoo kanatti uumameen ilmaan qotee bulaa naannoo kanaa kumaatamaan akka argatan taasifamuun hojjetamaa jira jedhan. Kun seenaa qotee bulaa keenyaa fi seenaa naannoo keenyaas jijjiiruu keessatti qooda olaanaa qabaachuun marii kana irratti gadi fageenyaan ka'eera. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan gama isaaniitiin paartiin badhaadhinaa duudhaa isaa godhatee kan ka'e kabaja namummaatii fi dura kan kennu waan ta'eef mootummaan misoomaa hojjetu kamuu karaa fedhii uummata giddu galeeffateen kan gaggeeffamu ta'uu kaasuun seenaa mootummaa jijjiiramaa keessatti buqqaatiin Oromoo lafa isaarraa buqqa'ee misoomni addaa gaggeeffamuun hin yaadamu jedhani. Ololli sobaa akka waan mootummaan qotee bulaa buqqisetti ololfamu dhugaa lafarraa jiruun faallaa ta'uu kaasuun misoomni dhufu kamuu faayidaa uummata keenyaa giddu galeeffatee kan hojjetamu ta'uu himaniiru. Hawaasni bal'aan marii irratti argame misooma mootummaan akka magaalaa keenyaattis ta'ee akka naannoo fi biyyaatti hojjetaa jiru irraa gammachuu qabaachuu fi tumsa barbaachisu kan taasisan ta'uu dubbataniiru. Maddi oduu kanaa kominikeeshinii magaalaa Shaashamannee.